بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحباب، درسي هاروا لنجي قبابدو قيار راقبنا سنما لجنانين أكاتا سقالي اتوارابني سقالي سنتلجني قل سني قريواني في إرجنو أكاسما yoo qaayidhi wahii jiraatee bakkitee qaaqaasan yoo darsii walitti hin duudin akkamitti gargar addaan baafnee keessaa kunnee eega kana darsii gubbaa irratti barattoota ergina ka jedhu baranna. Darsiin tuni amiirota warra garee hidaayaatiif kennamte. Akkasuma amiironni garee kamiyyuu warri zuumii irratti nama fayyadu yoo itti fayyadame sadaqaadha. Dura dursoo sagantaan sagalee itti waraaban sagantaa baay'eedha. Sagantaa baay'ee san keessaa sagantaa محترف sadarkaan isaa ol aanaatu jira, jiddu galeessa jira, gadi aanaatu jira, akkuma walirra caaluun. Har'amee sagantaa bareedaa jiddu jireessa tokko irratti waan tokko tokko isin argisiisaa akka itti sagantaa buufatanii fi akka itti waraabbii jalqabanii fi akka itti waa waraaban san kaayatan isin argisiisa guyyaa har'aa insha Allahu ta'ala. Yoo gaafii qabaattan gaafii keessan hundi keessanuu wayitaa sagantaa waan isinii bane irratti hirmaattanii gaafachuu ni dandeettan. Sagantaawwan sagalee ittiin waraabanii qulqulleessanii ittiin ergan sagantaa baay'eedha. San keessaa sagantaa tokko ka jiddu galeessaa akkasuma ka yoo muhtarif abbaan tahillee dura dursoo sagantichi maqaan isaa sagantaa sagalee ittiin waraaban keessatti ramadamaa. Maqaan isaa akkuma isin argitan dura dursoo eessa dhayxanii Google Chrome yookaan Google gubbaa dhayxanii kunoo akkanumatti Google Chrome yookaan Google gubbaa dhayxanii erga Google gubbaa dhayxanii booda achirratti waraabdan barreessitan maal jettanii barreessitanii afaan Ingiliffaatiin mataa haa ta'u yoo qabaattan gubbaa rukuttan kunoo isa kana. Erga gubbaa rukuttanii booda kunoo bakka yookaan mata garraa kan gubbaatti kunoo bakka sanatti jechuudha. Dhooqa tana keessatti maal barreessitan? AUDCACITY download jettanii barreessitan. Isinii galee? Isinii mul'atee? Isinii mul'ataami? Isarratti akkasi barreessan kun akka nama barreesse kanatti. Kun yoo isinii barraahee jedhee maal gootan isuma gubbaatti gadi dhoytan. Intar jettanii. Erga intar jettanii booda akkatti isinii dhufa fakkeenyaaf. Akkatti isinii dhufa. Erga inni akkatti isinii dhufee maal gootan isarratti kiliik gadi gootan. Erga kana kunoo bakka sana argitu isa filattan. Yoo kompiitarri keessa wiindoo tahee
Window filattanii yoo kompiitarri keessan Mac tahee Mac filattanii yoo kompiitarri keessan Linuxiin tahee isa filattan. Amma hedduun nama kennaa kompiitarri isaa waan window taheef window kana qofa filanna jecha. Download for window versionii 31 inda 64 baayitii kun rakkoon qabu kana kompiitara kee ilaaltaa wayititee feetu inuma fe'ama inni lachuunuu ni dalaga. Kompiitarri kee isin dhibu sana eegasiisi argisiisa inshaallah. Ammaan isa gubbaarratti erga gadi dhahee booda maaltu naa dhufa kallattimaan fe'amuun isaa naa dhufa yookaan akkatti naa dhufa kun. Yeroo inni akkatti dhufe yoo keessan kanan qabaatiin sagantaa buusu kana yoo hin qabaatiin sagantama ta'e haa ta'u kama isin bira jiru ka ittiin buuftaniin buuftan. Amma waan duraan jiruuf baay'ee ittiin haajamu alaa kullaan isinumaaf buusa. Amma erga akkatti buusee booda akkatti buusee booda bootaa itti buuse hin dagadhu. Bootaa itti buuse hin dagadhu. Duraanillee achi keessaa buusee waan jiruufani lama tahee kiyya tokko keessaa haqa jechuudha. Tokko guutumaan guutuutti keessaa tokkocha qofa qaba. Tokkocha san double click irratti godhaa. Yes jedhaani erga kanaa akkaataa silaa itti fe'uun barbaachisutti fe'a. Kunoo akkatti naa dhufa. Lugaa laanguweejii naa filatee jira. Bakka okay jedhuu fi cancel jedhu fidaa. Laanguweejii filachuudhaaf bakka laanguweej jettu kana gubbaa gadi dhahee bakka sana gubbaa gadi dhahee as keessaan gadi baasee yoo arabii qabaateellee arabii keessa barbaada. Fakkeenyaaf warri arabii malee hin beeyne kunoo laal arabiin hin jira. Argitanii miti? Ni mul'ataa jira? Waadih? Arabii filattan. Yoo Ingiliffaa barbaaddan ammoo Ingiliffaa filattan. Anamma Ingiliffaa filadhe. Maaliif jennaan lachittuu fayyadamuu ni danda'a. Okay jedhaan. Erga okay jedheeni wizardii sanatu naa dhufaa. Wizardii jechuun diyaaloogii tana diyaaloog box jedhaniini isii sanatu naa dhufaa yookaanii next bakka jedhu kanarratti gadi rukuta jechuudha. Yeroo next jedheen akkatti naa fida agreementii isaa waan asii gadii kana read qara'iiti. Please read the following important information before continue. Odoo ittiin fufne waan kanneen qara'inaan jedhaa qara'ee jiraanii homaa rakkoon hin jirtu waliigalteedha. Eessa rukutaree next bakka jettu tana rukuta. Hunaa next jedhaan ammallee ittuma deebi'ee maal jedhaan next jedhaan amma awwaan duraan jalaa qabuuf maal naan jedhaa already exist awwalaayyuu ni jira naan jedhaa fila akkuma fedhee haa tahuutii foldarii san itti lamuu irratti fe'uu barbaaddaa yoo inni naan jedhe an amma lamuu irratti fe'uu barbaada jedhaanii yes jedhaan isin argisiisu maafi. Erga kana create a desktop shortcut. Aikanii isaa kana kunu tana. Aikanii akkana jirtu tana desktopii gubbaa kaa'achuu barbaaddaa naan jedha. Achirratti tick godha. Right irratti godha. Kunoo bakka tana. Bakka tana gartanii bakka tana irratti right godha. Keessa sanduuqa san keessa rukuta. Sanduuqa sana keessa rukuta. Maaliif akka aikanii shortcut achirra naa kaa'u. Kunoo rukutee jira. Itti rukute akkanatti naa fida jecha. Tole erga kana tanan tuqu tana laa daa'i wanni an tuquuf hin jiru tana kanuma qofa tuqaa. Eega kanallee eessa rukuta next bakka jettu tana rukuta. Next bakka jettu tana rukuta. Okay maal naa fida install godhuu barbaaddaa naan jedha.
jedhaan na'am haakadha in eegaa ganni gadi geessu haga inni achitti fixee jira amma hoo maal godha ammas deebi'ee ni kisti jedhaan amma hoo maal godha ni laala banuu barbaaddanaan jedha erga gartee geessite jedhaan irra kaaha yoo banuun barbaadin itti dhiisa keessaa haqa haakadha maal godharee bakkee finishdi jettu tana gubbaa gadidha finish jedhaan geessee jira amma maal godharee deebi'ee baarakallahu fiikum aykanii isaa barbaada deeskitooppii gubbaa haakadha asteetti argadhe kuno asteetti argadhe aykanii kana gubbaa dabil kiliik yookaan naqratayni muzdawjatayni marraa lama gadi rukuta banuudhaaf nin eegaa yoo kun natti dhufe fakkeenyaaf wanni akkanaa kuni don't show this again at start up ka jedhu kana gubbaa rukutee bakka okay jedhu sana gubbaa irratti gadidha haadha kun amma waajiha window isaati waajiha afaan arabiitiin waajihaa jennaan waajiha afaan arabiitiin maal jennaan jedhe afaan ingiliffaatiin maali jedhaan jenne window jennaan windoon isaa banamtee jirti appirnuu taatee jirti nu mul'attee jirti amma wantoonni asirra jiran kuni amma qajeelaan caqasaaka awwalan file edit select view transport tracks akkasuma generate effect kunniin hundi isaatu waan nuti itti fayyadamnu kanniin keessaa yeroo hunda kan itti fayyadamnu effect select edit fi file kana lamaan baay'inaan ka fayyadamnu yoomiyyaan keenna kanarra oola keessattuu effectii faayilii lamaan kana qajeelaan fayyadamna amma na caqasaa ka qajeela amma darsii teenna waraabuu hinna dura waajihaa arginee jirraa kuni kada kanatti argitan kuni akka meetira isaati sakandii inni ittiin lakkaawatu gubbaan kuni tools baar jennaan garaacha kana windoo jennaan kunniin shoortikatiidhan isaatii waan ittiin dalagaa keenna geggeessu jalli kun timeline jennaan jala kana timeline jennaan amma maaltu astee jira maal argitan astee kunniin hundinuu waan adda addaa dalaga diimaan kuni maal nun jedha rikardi godhi nun jedha rikordi godhi nun jedha kun maal nun jedha duubatti deebi'ii jedha waan dubbisu heddusan kun ammoo push godhi rikardi waan godhaa jirtan jidduun dhaabi nun jedha kuni stop godhi nun jedha guutumaan guutuutti kuni fuulduratti deemii nun jedha tole amma waa waraabuudhaaf takka jennee yeroo duraatiif jalqabnee waytaa waraabnu baarakallahu fiikum jamiican ayyuha al-ahbaab maal goona نضغط مباشرة على ريكورد وورابو إن درسي أس ديما كان رغد يوكاني كيبورد را
keyboardii keenyarraa bakka R jettu gadi tuyna. Keyboardii keenyarraa hundi keessanuu keyboardii hin qabdan. Keyboardii kana argitu am? Keyboardii kanarraa qubee R jettu. Qubee R jettu gad tuytan kunoo tana. Qubee R jettu. Wayita R gadi tuytan rikoordii jalqaba. Fakkeenyaaf nu jarribu. Kunoo la. Bada. Sagaleen kiyya kunoo kana. Bismillahirrahmanirrahiim. Darsiin teennata guyyaa har'aa barattoota garee hidaayaatiif akkaataa waa rikoordii godhan barsiisuu taha hordofa. Stop. Amma eessaan stoppi godhan. Wayita waraabuu jalqabee isma. Wayita waraabuu jalqabee kun deemaa jira. Tun aktiif taatee jirti. Stoppiidha tuni push. An amma eessa dhaqa push godhuu yoo barbaade bakka sana dhaqaa yoo guutumatti stoppi barbaade bakka gurraattii san dha. An amma gurraattiidha. Dhaabate. Maal godha amma waa waraabe kana caqasuu barbaada. Akkamitti caqasa? Bakka play jettu sana gattu qofaanu play jechaa tun. Taphadhu jecha. Kun deemaa jira. Haakana deemaa jira. Tun aktiif taatee jirti. Stoppiidha tuni push. An amma eessa dhaqa push barbaade bakka sana dhaqaa yoo guutum. Amma darsii waraabni geessine. Wanni nu hafe amma seeviidha. Kaayatu. Akkaataa itti kaayannu tokkoffaa eessa dhoyinaa faayil ka jedhu kana gadi rukunna. Faayil. Wayita gadi rukunne waa hedduun nuu baha. Kanneentu nuu baha. New, open, present file, close, save project, export, import, page setup, print. Kanneentu nuu baha. Kanneen keessaa dura settingii isaa sirreessin isin jalqabsiisee maal godha amma ani export jedhaan. Export. Bakka jedhu kana tuqa. Erga kanaa as bahee export as MP3 isa filadha. Export as MP3 ka jedhu san filadha jechuu. Export as MP3. Maaltu naa baya? Diyaaloogii tanan naa baya. Jalanatti maal jetti? File name, save as type, akkaataa itti save godhuu barbaadu. Isinii mul'ata? Aywa. Maal godha amma kallattimaan maqaa itti barreessa. Maal jedhaan? Darsii tawhiidaa maqaa barreessa. Eessatti seef godha? Bakkeen itti seef godhu deeskitooppii moo laayibraarii kiyya keessatti moo PC irratti moo eessa? Maal filadha wayita kana laayibraarii ka jedhu gubbaa irratti gadi rukuta. Maaltu naa bahee? Wantoota afran kanatu baha. Afurii ol bahullee ni mala keessan. An amma wanni sagaleedhaa miree kun sagalee moo sagalee miti? Sagalee. Sagalee eega tahee muuziik ka jedhu kana filadha. Muuziik ka jedhu eega filadhee booda double click irratti godha. Akkatti yoo duraan waa keessaa qabaadhe wannan duraan keessaa qabu ni mul'ata. Yoo mul'atin akkana godha. Maal godha amma duruusa hedduu waan waraabuuf asuma keessatti right click godha. Right click mirgaan rukutee erga kanaan new ka jedhu kana dhaqa. Fuula kanaan asiin achi baha.
نيو جديني أسين أتشبه هي لا نيو أسين أتشبه فولدر كجلو كنا في الدمالي في مقاعد كتبت شو دروس الدواء ورابو نيو فولدري كنا مقاعد تبريس الرمات قد ركوتي توحيد جدان فكينيا إرجع توحيد جديني بودا كنو فولدرين أتشكيسة تملت فولدري كان أبو بارتي ركوتا مرة لما مالف نبنا ما فولدريش متى درين إساتها جرا إساتي أما كنو جرا فولدري كانت أسكيسة كاهو بربادا مال قودا كالتي مان سيف بقى جتو كانت سيف جدان يو أين نقافة نردفتين بود كنو كان نافذة ديالوجي تقوتنا نافذة artist name track title album title نانجد أما artist name إيه إن أستاذ لا أعرف لك هاي artist داري أنغربا artist name فيلات ده track title مقاوان كناما إنن أسيرا قد بؤيه maal godha marraa lama irratti dhahee tawhiida jedhaan tawhiida darsii tokkoffaa tawhiida darsii tokkoffaa jedhaan track number yoo track numberii barbaadellee asteetti tokkoffaa maafi mishkila ayyan kaan ni gala ahammi shee tanaa fi tana tuni muhimmillee miti yoo gaabdellee maafi mishkila amma maal godha okay ka jedhu kana rukuta okay jedhaan khalas save godhee jira amma eeganni save godhee kanan cufa kallatti man ofirraa adusiitii kiyya ofirraa cufa save godhuu barbaaddanaan jedha waan bareechina mashruu'a kana la no jedhaan maal isa godha khalas ka hadhee jira no kanallee ofirraa cufa eessa dhaqee kun bakka sana dhaqee ofirraa cufa close godha amma eessa dhaqa kallatti maan bakkee kaaye eessa kenne reef faayilii muuziq keessa kenne akkasii miti maal godha fooldarii barbaada fooldariin kiyya yookaa da kana jira kunoo kiyya amma da kana jira yookaa as gubbaa jira kee bakka tayaa ta'u yookaa kompiitaruma kana banta fakkeenyaaf maay kompiitar eega jettee booda kunu muuziqa jedhu kana filatta maay kompiitar rukuttee muuziqa jedhu rukutta eega muuziqiin sii dhufee la fooldariin nureef uumne isa kana kunu la isa kana maal goota tawhiida gubbaa rukutta darsiin reef waraabne kana moo kanaa miti Encha kafadha kunola bada sagaleen kiyya kunoo kana khalas amma maal godha kanuma darasaa erga jecha haruma darasaa erga wanni barannu waan baay'eetu jira ganaa effektii isaa barannaa ganaa addaan muruu barannaa ganaa akkamitti addaan citee walitti deebifna jennaa ganaa akkamitti gartanii دوضعني وجرات الرائر رفنا جنة درسين تينة الرأس تلابتي وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مندي كيسن أما نامين أستاذ أسمعني بكغناني بكم ما رجلون غناني قبني الجمع سلا ديمني تلغرام يس ديمني بربادني كرافيتين إرجتا قدران إرجتو إما تلغرام رأيت إرجو أسمان حركفت إرجو لنا لكن أقوم دران إرجتو ترجت أيوة طيب خلاص بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأنبريد برمسجد عبادي وإياكم يا شيخ كافي وقباتن